raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Sagantaa keenya isin maal jettuutiin yaadawwan isin nuuf qoodan irratti bu'uureffate qindeeffannee isin dhageessisuuf qophoofnee jirra. Sagantaa har'aatiin dhimma duula waraana bilisummaa Oromoo irratti banamee jiru irratti xiyyeeffanna. Akkuma beekamu mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhiibbaa humnoota nafxanyaatiin duubarraa oofaman shanee ji'a tokko keessatti balleessina jedhanii dhaadachuun waraana qaban hunda golee Oromiyaatti bobbaasuun ni beekama. Kan isaanii otoo hanqatin naannolee akka Sumaalee, Affaar, Amaaraa, Sidaamaa fi kanneen biroo irraa daboo waammatanii uummata Oromoo dararaa akka jiran guyyuudhaan dhageenya. Dhimma kanarratti dhaggeeffattoonni keenya maal jedhan? Isinoo maal jettuu? Waliin haa caqasnu. Ayyee duraan dursee abaa'oo shanee wanni jedhamu jiru adda bilisummaa Oromoo abaa'oodha kan beeynu. Isaan immoo iyyuu duula ollaa miti, duula biyya keessa Itoophiyaa miti, ollaa Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Jibuutii biyya tokko odoonafin nutti duulchisaa turani. Saniinillee waa takka siksine. Kanaan durallee mootummaan dhufee darbu hundi adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf wanti inni hin godhin hin jiru. Maraatiin kun ibidda harkaan qabu jechuudha. Uummata gidduutti gaaga'ama uummata keenya gidduu nu gaddisiisa malee waraanni keenya irra aana malee waraana keenya abadan waa takka gochuu akka hin dandeenye dhibbaa jala sararee dubbadhaa jechuudha. Warri Habashaa warri karaa Kaabashiin aadaa ishiiti akka daa'ima ilmoo xiqqoo waan argite hundaa kiyyatteetti boo'uuni warroota tarii hin galaaf jennu uummata akka Sidaamaa fa'aa Somaalee fa'aa keessa warra dhiiga ilmaan Oromoo qaban Affaar fa'aa Beenishaangul Gumuuz kunniin boru ollaan keessanis Oromoodha. Jireenyi isin qabdanis Oromoo wajjin. Kanaafi waan kana xiinxalaa hubadhaa ilaalaa akka ibiddi akka nama gubu hubatanii ilaaluu qabu. Booda odoo hin beekin gubanne akka hin jenne beekuu qabu jenna. Uummanni keenya mooyyuu waan dhufu kamiyyuu qophiidhaan simachuu akka hubannoo qaban nullee hin beekna isaanillee ni beeku jechuudha. Gaafa handhuura fi kaanee mooyyaalee fi sololoo gaara mul'ataa dambidolloo barbaannu sanuu keessa dabarre har'a oboon dhufee shaggar jira Finfinnee keessa jira. Yakka ishii waggoota 27 waggoota 30 wayii kana waan beeytuuf laazima hanga dhumaatti falmattee badiinshi waan dhiyaateef hin banneettee waan murteeffatte. Kanaaf namni bishaan nyaate homocha qabataa sanii obbidoomaa nutti qabsooftee ittiin laallu kaayyoo ishiiti waan ta'eef bara dhumaatirra jirti waan ta'eef yoo bari'uuf jedhuun dukkanaama waan jedhame tokko waan ta'eef uummanni keenya obsaan jajjabinaan keessa akka darban qophiidhaan eeggachuudha malee wanti isaan godhan takka wanti nu sodaanullee hin jiru. Lolli Oromoo fi Oromiyaa irratti baname har'a waan eegalee miti. Waggoota 3 arfan kana Oromoon lolamaa jira. Oromiyaan lolamaatuma jirti. Bilchiginnaan waraana bilisummaa Oromoo irratti banteeni wareegamoonni ulfaatoon kafalamaatuma as ga'anii maayii lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa ture irraa boqonnaa bahanii booda humnoota isaa sassaabatanii lola biraa kan qindaa'e kaduula sirna bilchiginnaatiin hoogganamu humnoota naannolee adda addaa daboo baafatanii Oromoo fi Oromiyaas akkuma naannawa Tigraay balleessan barbadeessan san Oromoo fi Oromiyaa keessatti illee wanti san dabaluudhaaf kan akeekkateedha. Isaanuu jedhan qurxummii balleessuu fi galaana gogsuudha.
fudhateeroo jedhanii turanii duulli duula sanii jechuudha. Duulli galaana gogsuu galaanni uummata Oromooti. Qurxummiin waraana bilisummaa Oromooti. Galaanichi akka gogu Oromoo balleessaniiti waraana bilisummaa Oromoo illee balleessan faana jechuudha. Humnoonni addaa naannolee garaagaraa irraa affeeramanis bifa kanaan dhufanii Oromiyaa irratti lolamaa jiru. Hirmaachuun isaanii akeeka bilchiginnaan naannolee wallolchiisuuf sabaaf sablammoota Oromiyaa waliin naga qabanillee akka nagan qabaanne gochuudhaaf akeekteedha. Kana jechuun Oromiyaan osoo nagan ta'in Itoophiyaan nagan taatu naannoon kamuu naga ta'uu hin dandeessu. Oromoon waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee waan duguuggaa sanyii Oromootti deemaa jiru kana nan balleessitu sanyii koon balleessitu jedhee afoo dhaabachuu danda'uu qaba. Yeroo kana godhus bifa bittinnaa'een osoo hin taane bifa walootiin waraanni kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessa hirmaataa jiran qofa irratti labsame osoo hin taane uummata Oromoo guutuu irratti labsame waan ta'eef kanii waloon qolannuudha. Sabaaf sablammoonni wanti isaan gochuu qaban humnoonni addaa maqaa sabaaf sablammoota adda addaa himachaa waraana Oromiyaa irratti baname keessaa qooda fudhachuuf dhufan callisanii ilaaluu qaban jedhee namanan. Maaliif jennaan seenaa isaanii balleessuun qaban. Seenaa gaarii kaleessa Oromoon Sidaama waliin qabu humni addaa Sidaamaa yoo affeerraa bilchiginnaatiin Oromoo irratti lola banu uummanni Sidaamaa jallisee ilaaluu qaba jedhee naman. Maaliif jennaan hariiroo uummanni Oromoo bal'aa fi uummanni Sidaama bal'aa waliin qabu balleessuu sirni bilchiginnaa waan fira jiruu fi bifa isaa hiriira bahee ta'uu danda'a karaa ibsa adda addaa baasuudhaan eenyummaa uummata Sidaamaa akka bakka hin buune uummata Somaalee akka bakka hin buune affeerraa qaama biraatiin akka wanti kun ta'aa jiru beekamtii uummata Sidaamaatiin ala beekamtii uummata Somaaleetiin ala akka ta'aa jiru ifaan ifatti bayanii mormuu qabanii. Bilchiginnaan abbaan kamuu osoo isaaf lolee yoo argate hin dhiisu qaama isaaf loluu danda'u hundayyuu lolchiifachuuf qophiidha jechuudha. Qaamni hundinuu sirna kanaatti dammaqee isaaf loluu dhiisuu qaba. Sirni kun hin darbaa. Uummanni kun darbee jiraata. Qooda lola kanarraa fudhatan hundi isaanii bifa of eeggannoo qabuun lolicha keessa bahuu danda'uu qaban. Warroonni ollaa keenyaa kun yookaan immoo Sidaamas haa ta'u Somaaliin akkasumas immoo uummata kibbaa wanta kanarraa wanti isaan hubatuu qaban fakkeenyaaf uummata Sidaamaa fudhanne sirna wayyaanee yookaan immoo sirna mootummaa kanaaf aangoo dabarsee kennu yookaan immoo sirni kullachuu tokkummaa kanatti taa'ee argan maleedha. Sirna sana kuffisuudhaaf qabsoo godhan keessatti humni qeerroodhaa humna ejjittuu wajjin ta'ee hagam mootummaa kanarratti dhiibbaa akka godhaa ture waliinuu beekna. Humni sun waliin ta'eeti kan inni dhiibbaa kan hunda gaggeessaa ture. Uummanni kun seenaa keessatti illee immoo uummata hundee tokkooti dameessuu fi Somaalillee yoo fudhanne akkasuma kibba keessallee yoo fudhanne uummanni baay'een isaanii uummata horteessuu fi uummanni kun qabsoo taasisuu keessatti fakkeenyaaf amma cunqursaan uummata Oromoo irratti deemaa jirtu kun akkasuma uummata Sidaama irratti deemaa jira akkasumas immoo uummata kibba irratti uummata Somaalillee osoo namtisin jechuudha. Wanti kun uummata kan addaan qoqqoodanii gaafa humna addaa naannoo Amaaraa humna addaa naannoo Somaalee kan kibbaa kana gaafa uummata keenya irratti bobbaasanii uummanni kun deebi'ee walii isaa jibbee sirni kun akka aangoorra turuu fi uummanni kun gaafa nyaatu sirni kun akka aangoorra turuu fi haala mijeessaa jiru. Uummanni kun tokkoomee tokkummaadhaan sirna kana dura dhaabbachuu fi wal jibbuutti deebi'aa wal dhiibuutti deebi'aa tokkummaa kana dura qabu santu laafaa akka kanaan duraa sana ejjettoon qeerroodhaan wal qabatee mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuun suni laafaa dhufu waan ta'eef taate mootummoota darban irratti uummanni kun akka wal keessa fudhatee mootummaa sana kuffisuu irratti hojjete sanatti fayyadamuudhaan siistama sana baruudhaan siistamni sun immoo bifa kamii qabatan sanatti fayyadamee mootummaan kunirraa uummata ollaa walii ta'an uummata waggaa meeqa tokko ta'anii qabsoo tokko gaggeessaa turan jireenya wal fakkaataa jiraataa jiran kana walirratti bobbaasee uummanni kun akka wal nyaatan gochaa jira. Kun kan mul'isu immoo mootummaan kun aangoo isaarra turuudhaaf karaa inni fayyadamu keessaa inni kun isaan gafaati. Oromoo walloo kan naannoo Amaaraa keessa jiru waggoota baay'eedhaaf mootummaa kamiyyuu isa cabsee kan hin beekne mootummaa kana keessa wanti irratti ta'aa jiru rakkoon kamiyyuu uummata Oromoo keessaa mootummaan kamiyyuu yeroo ammaa keessatti miidhaa kamiyyuu gaafa uummata Oromoo irratti gaggeessuuf karoorru isaan irratti xiyyeeffatee isaan irraa kan jalqabu. Kana jechuun uummanni kun gootummaa uummata qabuudha, uummata tokkummaa qabuudha, uummata sirni kamiyyuu isaan cabsee hin beekne. Yeroo ammaa garuu kan argaa jirru uummanni kun karaa hundumaanuu uummata Affaaritti bobbaasanii akkuma uummata kunoo sirna kanaan harka wal keessa fudhatee uummata Amaaritti bobbaasanii yeroo ammaa hamma guyyaa har'atti wanti achitti ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Isaanis maqaa waraana bilisummaa Oromootiin
waraana gamaa gaman akka bobbaatanii gidduudha waraanni nyaataa gamaa gaman ammoo waraanni itti marsee jiru waraanni naannolee itti bobba'ee duguugaa jira. Asii immoo uummanni Oromoo uummata kanaaf akka sagalee hin taane uummanni Oromoo ukkaamamee guutuusaa ofiiyyuu of danda'ee ofiiyyuu hin dandeenye uummata kanalleedhaaf immoo iyyuu hin dandeenye. Kanaaf kun kan mul'isu sirni kun uummata Oromoo bakka jirutti uummanni ollandee akka isaa iyyuu hin dandeenye uummata ollandeetti kaasudha. Uummata kana immoo hacuucee sirna kana jalatti humnaan cabsee akkuma kana dura sirna duguugaa Minilik raawwate sana iddoo garagaraatti raawwachuudhaan dhugaa isaa dhoksaa jira. Dhugaa isaa isa kan darbee miti isuma ganaa dhufuuyyuu uummanni kun seenaa isaallee eenyummaa isaallee hamma uffannaalee jiraatutti yookaan immoo jireenyuma biyya kana keessatti uummanni kun olaantummaa qabullee yookaan immoo guddinuma isaallee akka uummanni kun dagatee jireenya siqiqee keessa jiraatu taasisaa jira. Uummanni Oromoo yeroo kanatti falli inni qabu falata guddaa itti seeneera. Wanti kun injifannoo gaafataa, obsuu gaafataa. Ifiin tokko kan inni harkaa qabu, abdiin tokko kan inni harkaa qabu jira waan ta'eef waraanni adda bilisummaa har'a uummata kana keessa jira. Maqaa kanaan uummanni kunillee du'aa jira. Waraanni kunillee immoo maqaa uummata kanaatiif iddoo baay'eetti beelaaf deemuudhaan rakkataa jira. Kanaaf uummanni Oromoo har'a wanti inni gochuu qabu iddoo qabutti ofillee fayyadamee waraana adda bilisummaa Oromoo jabeeffatee karaa hundumaanuu waraana kana cinaa hiriiree waraana kana mataa ofiitis bilisa baasuu kan danda'u yoo waraana kana cinaa hiriireedha waan ta'eef yaada isaatiin gargar faca'uu osoo hin ta'in tokkummaa tokkummaadhaan wal qabatee waraana kana duukaa hiriiruu qaba. Waan deeggaruu qabu hundumaanuu waraana kana deeggaruu qaba. Yeroo kennuudhaanis haa ta'u gama nyaataa dhugaatiinis haa ta'u waraanni kun da'oo biraan qabu da'oo inni qabu bosona Oromiyaatii fi uummata isaati. Kanaaf waraanni kun immoo kan lolaa jirutti faayidaa mataa isaa yookaan immoo hawwii aangoo kiisiin uummanni kun keessa jiru haadha yookaan immoo maatii mana wajjin gubataa jiru horii afaan hin beekne kan mana keessatti gubachaa jiru kana uummata waggaa meeqaaf sirna tokkicha jalatti duguugamaa jiru kanaaf qabsaa jira waan ta'eef uummanni kun rakkoo kana jalaa ba'uudhaaf waraana adda bilisummaa yookaan immoo waraana wabboo wajjin dhaabbatee waan gochuu qabu hundumaa gochuu qaba. Kana jalatti immoo tokkummaan uummata Oromoo bahaan gadheetti kaabaa kibbatti tokkummaan uummata Oromoo yeroo ammatti baay'ee barbaachisaadha. Yaada isaa guutummatti waraana kanatti kennee cinaa dhaabbachuu qaba. Sirna kana guutummaan guututti balaaleffachuu qaba. Yaada lamaan deemuu qabu. Iddoo jirutti bakka jirutti eenyutu sirna kana narratti ijaaraa jira eenyutu immoo uummata kana dabarsee laataa jira kan jedhu sana qe'ee isaa to'achuu qaba. Waraana qofa laaluu osoo hin ta'in anarraa maaltu eegamaa kan sana uummanni Oromoo har'a sirni kun sirna duguugaa raawwachaa jira waan ta'eef qe'ee jirutti an maalan gochuu qaba anarraa maaltu eegama kan sana illee sadarkaa sanarra geenyeera waan ta'eef har'a uummanni naannoo Amaaraa naannoo isaa bira darbee naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaa argatee nurratti dhabsii baasaa jira waan ta'eef duguugaan nurratti raawwachaa jira waan ta'eef dhalataa Oromoo tokkorraa maaltu eegama anarraa maaltu eegama kan sana hundumti keenya gaafannee waraana keenya cinaa eegnee tillee waan nurraa eegamu raawwachuu qabnaa tokkummaa qabnaa tokkummaadhaan kaanee gammannee yeroo nuti itti dhaabbannu amma. Sirni kun itti yaadee sirna kanaan duraayyuu caalee yeroo ammaa uummata Oromoo harka jallachisudha. Wanta ta'aa jiru uummanni Oromoo bifa kamiin humni isaa gama qabeenya dubbiin isaa ta'uu gama siyaasatiin akkamitti sirna kana jalatti dhufee bula kan jedhu sana uummata Oromoo gara hundumaan gadhabsiisudha. Dargaggeessi isaa akka dadhabu maatii isaa akka dadhabu gama hundumaanuu namoota jiran irratti itti yaadamee yeroo dheeraa booda erga yaadameen booda waan ta'aa jirudha. Kun immoo mootummaan kun waraana ofii qabu uummata irratti bobbaasee kara kaabanis kara kibbaanis lixaanis ba'anis erga uummata kana hamma barbaade fiteen booda uummanni kun dammaqee xiqqaadha hamma guddatti gaafa dura dhaabatu uummata kana bilbiifachuudhaaf jecha akkuma torbee darbee iddoo garaagararraa miidiyaa garaagaraa haa ta'u qabatamaan uummanni keenyas argaa jirutti fakkeenyaaf naannoo Sumaalee wajjin uummanni keenya deebi'ee akkuma yeroo darbee uummanni keenya qabeenya isaa mana jireenya isaa hunduma keessaa sababa abdiileen mootummaa wayyaanii wajjin ta'uudhaan uummata keenya buqqisee hamma ammatti uummanni keenya madaa san baatee bu'aa jiru sana deebisuudhaaf jecha mootummaan kun sirna isaa kana keessa turuudhaan ammas uummanni keenya deebi'ee mootummaa naannoo warra Sumaalee wajjinis gama kanaan akka boqonnaan argannee fakkiin humna addaa naannoo Sumaalee galchee uummata keenya duguugaa ture humni addaa uummata Sidaamallee uummata keenya dhibee uummata keenya akka loluuf isaan wajjin haasa'aa ture. Akkasumas immoo akkuma argaa jirru naannoo Amaaraa daa'ima xiqqaadhaa qabee hamma guddatti meeshaa hidhataa akka turan miidiyaa garaagaraatiin banee hamma miidiyaa mootummaan beekutti miidiyaa Finfinnee keessa jiru mootummaan maqaa isaa
hamma miidiyaa mootummaatti beekamutti banii dhaadachaa turanii guyyaa guyyaadhaan banii iddoo kamitti akkana goonaa iddoo kamitti akkana goonaa uummanni keenya ta'ee uummata kana akkas gochuu qaba jedhanii haga maqaa uummataadhaanii iddoo lulu barbaadanidhaanii maqaadhaanii dhaadataa turanii kana gidduutti immoo naannoon Amaaraa hagam akka hidhataa ture walumaanuu qaba qabnaa miidiyaa irratti banii afaan ofiitiin ammaan booda uummanni keenya hidhateera dura kan sodaataa turre waraana adda bilisummaati. Waraana adda bilisummaa amma dachaa isaanii hidhannee jira waan ta'eef ammaan booda wanti nu sodaachisu hin jiru. Waraana adda bilisummaallee harka kennachisuu dandeenya uummata Oromoo waraana adda bilisummaa harka kennachiisuun uummanni Oromoolee akka harka kennaatti lakkaa'ama waan ta'eef ammaan booda namni dura dhaabbatu hin jiru jedhanii miidiyaatti banii ifaan ifatti kan isaan haasaa turan. Kana jechuun mootummaan kun uummata kana uummata Oromoodhaa harka kennachisuudhaaf sirni kun gubbarraa qabee hamma dakatti sirna laaqamaa waggoota darban irraa qabee uummata keenya nyaataa ture kana gubbarraa qabee adeemsuma kana dura fayyadamee uummata keenya ittiin duguugaa ture kana fayyadamee uummata keenya duguuguudhaaf karaa hundumaanuu uummata keenya irratti assaalentii garaagaraa hojjetaa jira. Isa hojjetaa ture sana immoo itti milkaa'ee yeroo ammaa maatii guutuu mana wajjin gubuu horii mana wajjin gubuu gocha dhala namarratti raawwanne hedduu uummata keenya irratti raawwataa jira. Naannoo Oromiyaa keessatti waraanni labsame waggaa 3 caalee jira. Garuu waggootaan 3 darbe kana keessatti waraanni labsame kun paarlamaan biyyattii kan mirkaneesse caffee naannoo Oromiyaas kan mirkaneesse hin turre waraana command postiin hoogganamuu fi taateen badiin achi keessatti uumamu kan hin qoratamne ta'uusaa baay'ee kan nama gaddisiisu ta'eetoo jiru. Amma immoo ifaan ifatti kan TV biyyaalessaatiin darbu caffee Oromiyaa mirkaneessee waraana kana Oromiyaa guutuutti darbeeti kan jiru. Kunis maqaa waraana bilisummaa Oromoo waraana dantaa yookiin irree uummata Oromoo ta'e kan bilisummaa uummataatiif falmu kan halagaan uummata Oromoo akka hin cabsineef socho'u cabsu balleessu maqaa itti baasanii shanee jedhanii barbadeessuu irratti kan fuulleffate. Haa ta'u malee kuni waraana warra qawwee baatu qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti namoota sabboontota fakkaatan duubaan immoo sabni biraa immoo Oromoo kan fakkaatu hunda fixuu akka ta'e ifaan ifatti waan beekamaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa almost waggaa tokko caalee jira. Egaa paablikaali kallattiidhaan miidiyaa mootummaa irratti ba'ee miidiyaa isaati irratti ba'ee shanee warra jedhaman nama 370 ajjeesnee jirra jedhee egaa gabaasa hojjetee waggaa tokko ol ta'ee jira jechuudha. Yeroo sanitti nama rifaasa ture. Amma garuu guyyuma guyyaa finneerra jedhu wanni hin dhumanne. Mootummaan naannoo Oromiyaa ofiisaatii humna addaa Oromiyaa kan jedhu dadhabee jenna naannolee biraa keessaa warreen lammiileen isaanii Oromiyaa keessa jiraatan kan akka naannoo Amaaraa, kan akka naannoo Sumaalee fi naannoo Sidaamaa akkasumas naannolee afaan kibbaa keessatti argamaniif kan biraallee daboo yaammatee Oromiyaa keessatti waraana addaa labsee jira. Kuni jiraachuu uummata Oromootiif yaaddoodha. Keessaayyuu warreen lammiileen isaanii Oromiyaa keessa jiraatan waraana akkasirratti hirmaachuun maal argisiisa jennee yoo ilaallu lammiilee isaanii biyyattii keessa jiru irratti jenosaayidii ofuma isaaniitiin labsuu akka ta'ettiin natti mul'ata. Keessaayyuu naannoon Amaaraa uummanni Amaaraa miliyoonaan kan lakkaa'amu Oromiyaa keessa jira. Poolisiin humna addaa Amaaraa fi faannoo kan jedhamu Oromiyaa keessatti dhufee tarkaanfii fudhachuu jechuun akka jenosaayidii lammiilee isaanii as keessa jiran irratti tarkaanfii fudhatamu labsuu akka ta'etti natti mul'ata. Kun tattamayyoon dhaabbanne biyyattiin gara hin taanetti deemti. Akkasumas naannoo Somaalee yoo fudhanne lammiileen Somaalee ta'an Oromiyaa keessa ni jiraatu. Isaanis poolisii naannoo Somaalee kana ofiin jedhu dhufee as keessatti tarkaanfii fudhata taanaan waraana walirratti banuu biyyattiin gara baduu sanitti kan deemu ta'a. Atattamaan waan dhaabbachuu qabudha. Kanaan booda waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa cabuu hin dandeenyerra sadarkaa eenyumtuutti duulee baduu hin dandeenyerra ga'eera. Garuu immoo gidduu kanatti maqaa saboota kanaa taappellaa godhatanii dhufuun lammiilee saniif yaaddoo addaa waan ta'uuf dhaabbachuu akka qabu. Duulli kun akeekni isaa akka labsii mootummaa ibsetti murna shororkeessitoota shanee guyyaa 30 keessatti lafarraa dhabamsiisuu kan jedhu. Akeeka kana galmaan ga'uudhaaf mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa dabalatee seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti haala adda ta'een karoora baafatee bobbaa waraanaa Oromiyaa guutuu keessatti calqabee jira. Egaa karoorri haala addaatiin qindaa'e kun maal akka of keessaa qabu gadi fageenyaan ilaalle karoora maqaa shanee dhabamsiisna jedhuun uummata Oromoo irratti humnoota adda addaa daboodhaan duulchisuuti. Humnoonni daboo kana irratti hirmaatan tokkoffaa humna waraanaa fi basaastota Eritiriyaa, lammaffaa humnoota finxaaliyyee Amaaraa, faannoo waraana addaa fi milishaa naannoo Amaaraa, sadaffaa humnoota sabaa fi sablammoota cunqurfamtoota seenaa cunqursaa Oromoo waliin hirmaatan garuu dirqisiisuudhaan duulchifaman of keessaa qaba. Duulli daboo mootummaan uummata keenya irratti
yeroo ammaa qindeessee bobbaase kun gaaga'ama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Oromoo irratti fiduuf jiraatu tilmaamuun rakkisaa hin ta'u. Rakkoo amma saba keenya harkaa qabu irratti dabalamee waraanni bal'inaan Oromiyaa irratti deemaa jiru kun badii hagana hin jedhamne Oromoo irratti dhaqqabsiisuun isaa ifaadha. Badiin Oromoo fi Oromiyaa irratti dhaqqabu impaayera Itoophiyaa dabrees biyyoota gaafa Afrikaa keessa jiran mara galaafachuun isaa hin oolu. Kanaaf waraana daboo Abiy Ahmediin gaggeeffamu kanarraa aanuudhaaf Oromoon Oromoo caalaa wal ta'uudhaan falachuu qaba. Balaa akka sabaatti itti aggaamame akka sabaatti ofirraa faccisuudhaaf karaa maraan qophii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf tokkoffaa hunda dura diina akka sabaatti isa balleessuuf itti duule kana ofirraa ittisuun mirga dhalootaati. Kanaafuu uummanni Oromoo qaama qalbiidhaan humna qabuun, qabeenya qabuun, beekumsa qabuun waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba. Lammaffaa hayyoonni Oromoo yeroo garaagarummaa siyaasaa qaban of duubatti dhiisanii balaa akka sabaatti itti dhufaa jiru kana furmaata siyaasaa soquuniif barbaachisaadha. Karasittis yaada isaanii fuulleffachuu qabu. Sadaffaa ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humna addaa, milishaa fi poolisii naannoo Oromiyaa keessa jiran saba isaanii irratti duuluu dhaabuu qabu. Mootummichi umrii isaa dheereffachuuf obboleewwan wal ficcisiisaa jiraachuun isaa hubatamee shira kana dura dhaabbannaadhaan falmachuu qabu. Arfaffaa dhalootaan warreen Oromoo ta'anii birookiraasii mootummichaa utubaa jiran mootummaa farra Oromoo ta'e kana tajaajiluu dhaabuu qabu. Shanaffaa sabni Oromoo obboleewwan isaa sabaa fi sablammoonni cunqurfamtoonni akka duula kanarraa dhaabbatan akeekkachiisuu qaba. Maayirratti rakkoo siyaasaa karaa waraanaatiin tasuma hiikuun akka hin danda'amne hubatamee mootummichi furmaata siyaasatti akka fuula deeffatu dhiibban karaa hundaan irratti godhamuu qaban jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya turtiin waliin qabaattaniin hubannoo gaarii akka argattan abdachaa biyyattii keessatti nageenyi waaraan dhufuu kan danda'u sagalee uummataa otoo nukkaamsin mirgisaa uumamaa fi seeraa wayita haalaan kabajamu qofa ta'uu isaatiin qaamolee mirgoota sabaatiin qabsaa'an ajjeesuudhaan yookiin ukkaamsuudhaan furmaata fiduun akka hin danda'amne hubachiisaa. Isin hirmaattonni sagantichaas yaada nuuf qooddaniif maqaa raadiyoonii Dirree Shaggariin galata isiniif galchina. Kan qindeesse Abdii Waaqayyooti. Kan isiniif dhiyeesse Mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.